Harka fuuni bakka jirtan maratti nagaan keenya isin akka qabu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu isaa kanaaf qindeeffanneen isinitti hima oduu waliin lalisaa lamuuti hangafoota oduun isinitti himamu. Mariin dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee marsaa arfaffaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture bu'aa osoo hin argamsiisin hafe. Itoophiyaan tumsa ispeen waliin qabdu sadarkaa tarsiimootti ol guddisuuf fedhii qabaachuun ishee ibsame. Waggoota 5 darban Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi 5,300 mudachuu qorannoon haaraa adda taasifame ifoomse. Galmoota gurguddoo gama hawaasa dinagdeetiin qabnu mirkaneessuu keessatti qoonni seektara turizimii olaanaadha jedhan Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa. Kunniin hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan isinitti himamu. Mariin dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee marsaa arfaffaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture bu'aa osoo hin argamsiisin hafe. Marichi Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii gidduutti muddee 17-19tti guyyoota 3 gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u, biyyoonni sadanuu osoo waliin hin galin gargar galaniiru jedha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa guyyaa irraa baase. Itoophiyaa fi Masriin ibsa guyyaa kaleessaa muddee 19 baasanii milkaa'uu dhabuu marii kanaaf quba walitti qabanii jiru. Itoophiyaan furmaata seeraa fi teeknikaa fedhii biyyoota sadanuu eegsisuu fudhachuu dhabuurraa akka ka'e marichi milkii malee goolabameera jechuun miidiyaan Masrii Aram Online jedhamu ibsa ministeera jallisiif bishaanii wabeeffachuun gabaase. Itoophiyaan gama isheen ibsa Masrii kana balaaleffachuun inumayyuu maricha akka hin milkoofne ka godhe Masrii ilaalchuma bara gita bittaa qabattee dhiyaachuu isheeti jette. Ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota yaa'aa gadi Sudaanii fi Masrii waliin yeroo marii marsaa arfanuu dhimmoota garaagaraa ijoo ta'an irratti mari'achuun furmaata waaraa fiduuf dhimmoota fedhii guutuu mari'ataa turan. Faallaa kana Masriin ilaalcha bara gita bittaa qabatteen dhiyaachuun daandii furmaataarraa gufuu keessee jira. Ministeerri jallisii fi bishaanii Masrii ammoo Itoophiyaan maqaa gaarii jedhuun daaffattee waliigaltee dhumarraa akka hin gaafneef dubbii lafarraa akka harkiftu gootii jedha ibsa ishee keessatti. Itoophiyaan lafarra waan biraa hojjechaa garuu immoo isa jabeeffachuuf jecha marii akka golgaatti itti gargaaramuu filatte jechuun Itoophiyaa kumati. Hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee mariin adda citee ka ture adoolessaa keessa muummeen ministeera Itoophiyaa fi pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii marichi irraa deebiin eegalamee furmaanni akka argamuuf waliigaluu isaanii hordofeeti ka mariin kun eegale. Ergasii mariin marsaa afuriin ka gaggeeffame ta'us haga ammaa biyyoonni kun yaada furmaataa irra gahaa hin qaban. Qajeelfamaa fi dambii akkaataa bishaan itti guutamuu fi opereeshinii irratti mariin qajeelfamuu biyyoota sadan gidduutti walamanteen akka cimu gochuuf malee mirga Itoophiyaan qabeenya isheetti fayyadamuuf qabdu ka sarbu ta'uu akka hin qabne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Itoophiyaan qajeeltoo itti fayyadama haga qabeessaa fi amansiisaa ta'e bu'uura godhachuun fedhii dhaalota ammaa fi gara fuulduraa guutuuf qabeenya bishaanii ishee itti fayyadamuuf akka itti fuftuu jala murtee ibsuu barbaaddi jedha ibsi gama mootummaa Itoophiyaatiin guyyaa irraa beekuun. Masriin ammoo Itoophiyaan beekaa dubbii akka lafarraa harkistu himuun fedhii biyyaalessa ishee kabachiisuuf guutiinsa hidhaa Abbayyaa irraa ija ishee akka hin buqqifannee fi hordoffii cimaa akka taasistu dubbatte. Mariin marsaa arfaffaa waliigaltee malee xumuramuu hordofee ibsi Masriin baastee maqaa balleessii fi seera dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasumas ammoo ka gamtaa Afriikaaf illee ka cabseedha jechuun gara fuulduraatti mariin akka itti fufu fedhii fi hawwii qabdu Itoophiyaan beeksisee jirti. Itoophiyaan tumsa ispeen waliin qabdu sadarkaa tarsiimootti guddisuuf fedhii qabaachuu ishee itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon ibsan. Obbo Dammaqaan Itoophiyaatti ambaasaaddara Ispeen yeroo hojii isaanii xumuraman ambaasaaddara Maanu'eel Saalazaar geggeessaniiti jiru. Wayita Itoophiyaan rakkoo keessa turte tumsa Ispeen taasiftee obbo Dammaqaan hedduminaan galateeffatanii jiru. Itoophiyaan tumsa seena qabeessaa fi bara dheeraa Ispeen waliin qabdu gara sadarkaa tarsiimoowaatti guddisuuf fedhii qabaachuu ishee saddeessanii jiru. Hariiroo hunda galeessa Ispeenii fi Itoophiyaan yeroo dheeraa as dabalaa dhufee ambaasaaddar Maanu'eel Saalazaar ibsuun ragaan ministeera dhimma alaa argame ni mul'isa. Waggoota 5 darban Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi 5,300 wal mudachuu qorannoon haaraa addatti taasifamee ifoomsee jira. Qorannoon Inistituutii Qorannoo Itoophiyaa kan Yuunivarsiitii Finfinnee jala jiruun taasifame kun waggoota 12 darbee maddaa fi bifa walitti bu'iinsaa mudataa tureen ka qorataatii ture. Walitti bu'iinsi 5,300 Itoophiyaa keessatti waggoota 5 as mudachuu saaddeesse. Qorannoon madda walitti bu'iinsa biyyaalessaa adda baasuuf kaayyeeffate kun Tigraayin ala naannolee magaalota hunda keessaa waan mudate qoratee jira.
Addatti garuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 haga bara 2015tti waan mudate irratti xiyyeeffachuu qorannoo waggaa tokkoof walakkaa fudhate kan akka qoratan Dr. Dassaaleny Amsaaluu BBC waliin turtii taasisaniiru jechuun BBC'n gabaasaa har'a baaseetiin addeessee jira. Waggoota 5 kana keessatti walitti bu'iinsa sadarkaa olaanaan dabaluu kan himan qorannoo walitti bu'iinsa saayinsii irratti xiyyeeffate kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1992 haga bara 2015tti walitti bu'iinsawwan mudatan keessaa dhibbentaa 58 ka ta'u waggoota 5 darban mudateedha jedhan. Walitti bu'iinsawwan kunniin lubbuu hedduu ka galaafate qabeenyas mancaase ammallee itti fufee ka jiru ta'uu addeessanii jiru. Waggaa 5tti walitti bu'iinsi 5,300 mudatan jechuun giddu galeessaan waggaa waggaatti walitti bu'iinsi 1,060 ji'atti immoo 80 ol mudataa turuu himaniiru. Naannoo Oromiyaa naannolee biyyattii keessaa naannoo walitti bu'iinsi olaanaan keessatti mudate ta'uu fi keessumaa lammiileen nagaa haleellaan irratti raawwatameen akka qorannoon kun ibsee jirutti haala rakkisaa keessa turuu ishee hima. Naannoo Amaaraa fi Tigraay Oromiyaatti aanuun lammaffaa fi sadaffaan wiirtuun walitti bu'iinsaa ta'aniitii jiru. Lakkoofsi qaamota walitti bu'iinsa keessaa qooda fudhatan dabaluun kan ibsame yoo ta'u kanneen keessaa gareewwan mootummaa hin taane 38 akka jiranis ibsamee jira. Galmoota gurguddoo gama hawaasa dinagdeetiin qabaman milkeessuu keessatti qoodni seektara turizimii olaanaa ta'uu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsan. Mootummaan jijjiirama keenyaa dilbii kana dursee hubachuu qofa osoo hin taane xiyyeeffannoon irratti hojjechuuf oolee hin bulle akka naannoo dilbii qabeenya uumamaa fi namtolchee hawaasa turistii ta'an hedduutu ture. Haa ta'uti hubannoo dabaa ture jijjiiruun akkasumas immoo misoomsuuf beeksisuu dhabuurraa ka'ee faayidaan argamuu qabu hedduu qisaaseffamuu ibsan. Raawwii waggoota arfan darbanitti bu'uura turizimii naannoo keenyaa kaa'uu irratti bu'aa jajjabeessaan argameera akka jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa xiyyeeffannoo fi qindoominni hojii keenyaa daran ciminaan fayyadamuun seektaricha irraa argamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti kan mirkanaa'u ta'aa jiran. Hojiilee gurguddoo seektara turizimii toora xiyyeeffannoo 6 jalatti argamsiisne kanneen keessaa har'aaf isa dura hubannoo jijjiiruu yookaan immoo uumuu ittisnee ilaalla. Waggoota muraasa dura yaa'insi tuuristii biyya keenyaa kallattii tokkoon qofa ture. Kanaaf seenessii fi ilaalchi turizimii irra ture gahee olaanaa bahaniiru jedhan. Seenessi biyya keenya ture abbummaa seenaa uummata gartokkee kaaba biyyattii qofaaf ka kennu ture. Hawaasni tuuristii ammoo hedduminaan hambaa nafoo namtolchee yookaan immoo tangible historical heritage akka masaraa mootummaa, siidaa manneen amantaa, sanadoota gosa adda addaa fi kanneen kana fakkaatan qofa akka ta'etti beeksifame. Kanarraa yoo tarree calaqqee amantaa fi aadaa uummataa saba seenaa jedhamee muraasa irraa akka darbu hin turre. Kanaafuu fayyadamummaa seektarichaa irraa argamu dhugoomsuun dura seenessaa fi hubannoo hawaasa turizimii irratti ture jijjiiruun dirqama ture. Hooggansa dabalatee qorannoon naannichaa dilbii turizimii jiru kan hin ilaalle qofa osoo hin taane misoomsuun faayidaa guddaa irraa argachuu irratti hubannoo inni qabu hedduu laafaa ture jedhan. Oduu biyya alaatiin ammoo lola Israa'elii fi Filisxeemii wal qabatee Maaleeshiyaan dooniiwwan kaampii Ziim jedhamu ammarraa kaasee ulaa galaanaa ishee irratti akka hin bobbaaneef dhorkuu beeksifte. Dhorkaan kun deebii gochaawwan dambiilee namoomaa fi seerota idil addunyaa bu'uura ta'an Israa'el cabsaa jirtuuf kennamedha. Kan jedhu ministeerri muummee Anwaar dhimma kana irratti ibsa addaa kennaniin dooniiwwan kaampii Ziim jedhaman ammarraa kaasee ulaawwan galaana ishee irratti akka hin bobbaane dhorkite. Dhaabbanni daldala bishaanirraa UN wanti galaana diimaa irratti adeemaa jiru daldala addunyaa fi yaaddoodha jechuun akeekkachiise. Haleellaa dooniiwwan galaana irratti dhaqqabee hoogganaan dhaabbatichaa walaaleeffataniitii jiru. Galaanni diimaa ulaawwan daldala idil addunyaa keessaa isa ijoodha. Erga Israa'eliif Hamaas lola eegalanii bakkeewwan Yaman hidhattoonni Huutii to'atanitti haleellaan irra deddeebiin dhaqqabee ture. Hidhattoonni Huutii immoo finciltoota Iraaniin deeggaramaniiti kana taasisaa turan. Hidhattoonni Huutii sababa Israa'el Gaazaa keessaa haleellaa raawwattuuf akka dooniiwwan irratti xiyyeeffatan ibsanii jiru. Dhaabbileen daldalaa gurguddoo badii irra ga'uu malu sodaatuun galaana diimaa dhiisanii karaa kibba Afrikaa imaluuf dirqamanii jiru. Imalli Afrikaaf kibbarraa ammoo dheeraadha. Dhaabbanni daldala bishaanirraa idil addunyaa dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruuf akka seera idil addunyaatti dooniiwwan daldala nagaan socho'uu qabu jechuun ibsee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaa kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turanii daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa nagaatti.